Aras daandiidhuma sana irra dhaabbatee ni eeggata. Dhihee barihee guyyoonni waggoota ta'anii mootummoonnis wal jijjiiranii daandii irra dhaabbatus ni jijjiiran. Daa'imoonni yeroo sana dhalatanis ni dargaggooman. Innis bifa isaa dargaggummaa qilleensaa fi rooba aduudhaan gaddisee achuma dhaabbataa jira. Kun qophii keenya kudhaama jaalalaati. Qophii keenya kudhaama jaalalaatiin seenaa dhugaa Lammaa Hayilee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Lammaa Hayilee umrii isaa keessatti jaalala akkamii kudhaamate? Jaalalli isaan kudhaamatan barnoota akkamii qaba? Seenaan isaa maal fakkaata kan jedhu isin biraan geenya. Qophicha qopheessuun kan isin faana turu Ansimannee Darajjeeti. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kooti. Lammaa Hayilee waggaa 21 dura jaalalli baay'ee jaallatu qaba ture. Bara dargaggummaa isaanii jaalallee isaanii waliin jaalala mi'aawaa keessa turan. Akkuma kanaan dura wal barsiisan guyyaa tokko osoo gara mana isheetti gaggeessu nagaa itti dhaamuun dhungattee miira jaalalaatiin akka baay'ee jaallattu itti himtee biraa sokkate. Lammaa Hayileef guyyaan kun guyyaa addaa ta'ee mul'achuuf jira. Utuu guyyaan kun dhufuu baateera ta'e maal qaba ture? Lafti yoo bari'u akkuma malee isaa bakka itti wal argan argachuuf yeroo deemu hiriyaansaa argamuu hin dandeenye. Utuma dhaabbatee eegu lafti hooyitee sekoondiin daqiiqaan saatichi jijjiirame. Lafti gara galgalaa taatee qalbiin Lammaas akka malee dhaabbachuu eegalte. Iji daandii ishee irra deemte irraa qalbii fudhattee qaariite. Lammaanis qalbii isaa rarraasee alangaa yaadaatiin of garafaa dimismisa keessa gara mana isaatti qajeele. Mana isaa galee maaltu ta'e? Jaalalleen koo maaliif dhufuu diddee? Gaaffii jedhuun halkan guutuu sammuu isaa of gaafachaa ofiif deebisaa lafa bariisise. Lammaan ammallee abdii osoo hin kutatin guyyaadhaa gara guyyaatti osoo deddeebi'ee ishee eegu guyyoonni gara ji'aatti ji'oonnis gara waggaatti jijjiiramanii waggoonnis waggoota hedduu lakkoofsisanii darbanii. Yeroo sana Lammaan naannoo Gofaa kaampii bakka jedhamu jiraata ture. Maatii isaa waliin jireenya isaa osoma jiraatu maatiin isaas haala jireenyaaf jecha bakka jijjiirratanii naannoo Jamoo galan. Lammaanis garuu ammas jaalallee isaa sana eeguu ittuma fufe. Ganama mana isaatii ba'ee bakka nagaa itti dhaame sana deemuun hanga lafti dhihutti dhaabbatee qalbii isaa rarraasee achuma dhaabbatee ishee eegaa oola. Eessa jirtaa maaloo kootu na wal'aan. Namoonni hedduun quba itti qabuun isa raajeffatu. Maaliif akka dhaabbatu wal gaafatu. Gariin hin maraatee gariin qalbiin qabu jechuun maqaa isaatti moggaasuun bira darbu. Namoonni naannoo isaaf namoonni isa beekan baay'ee isa dinqisiifatu. Namoonni haalli isaa isa gaddisiise gara isaa deemuun yeroo isa gaafatan deebiin isaa kanuma ture. Kantu yakantu hullum nagar kantu jechuun deebii isaa namaaf qooda. Jaalalleen isaas guyyaa gaafa biraa deemtee jaalallee isaa waliin qabdu akka dhaabdu fi jireenya mataa ishee jiraachuuf akka murteessite waan itti himte tokko hin qabdu. Sababa kanaaf hiriyaan koo hin dhufti jechuun jaalala dhugaaf amanamummaaf waggoota hedduun akka dhaabbatee ishee eeguutti ittuma fufee jira. Waggoota 21 dura jaalallee isaa waliin dhamdhama jaalalaa dhandhamee waliin jiraachaa turus ergaa isheen biraa deemtee waggoota hedduuf jaalala isheef qabu bakka ishee of biraa dhabee deemee achuma dhaabbatee ishee eeggata. Qofuma isaa miira isaa sakaalee qalbii isaa facaasee ija isaa hadhoochee gurra isaa qeensee jaalala cuunfaa malee alangaa yaadaatiin of reebaa jiraata. Bara jaalala waliin dhamdhamaa turanitti carraa barnootaa biyya alaa argachuun yeroo jaalallee isaa mariisisu jaalalleen isaa garuu gonkumaa keenya dhiisee deemuu hin dandeenye itti himte. Isheen garuu yeroo muraasa booddee carraa biyya Ameerikaa deemuu argattee osoo isaaf yaada ishee hin qoodin gara biyya Ameerikaa deemuun bultii ijaarratti jireenya ishee gaggeeffachaa jirti.
har'a haadha ijoollee sadii taatee jirti. Lammaanis jaalalli ishee hedduu honnee isaa madeessitee waan jirtuuf miirri isaa fi qalbii isaa ishee duukaa sokkite. Araada adda addaatti sagalchitee oolmaan isaa daandii cina dhaabbachuun ta'ee jira. Guyyaa gara guyyaatti obboloonni isaa nyaata isaa deemanii achumatti sooruu gaafa dukkanaa dhaqanii safuuchuun gaafa bari'uu achitti sageessuun jireenya isaa jiraachaa jira. Isheenis waggoota 11 booddee haala inni keessa jiru ergaa dhageessee gara biyyaatti deebi'uun bakka inni jiru hordoftee isa dubbisuuf deemte. Ergaa argattee booddee imimmaan ishee lolaastee miilla isaa irratti kuftee yeroo dubbistu inni jalaa qabuu hin dandeenye. Isheen qaamaan jijjiiramtee ga'ettii fi haadha ijoollee taatee dhufte. Lammaan kan inni eegu hiriyaa isaa bara dargaggummaa isa biraa deemte kan bifa dargaggeettii jaalalli isaa guyyaa sana biraa deemtee sammuu isaa keessaa barreessee waan jiruuf hiriyaan koo guyyaa sana ishee kana miti jechuun ishee amma deebitee dhufte simachuu hin dandeenye. Isheenis taatee kanatti hedduu gadduun qalbii ishee cabsitee yaada ishee rarraastee furmaata gaafa dhabdu gara maatii ishee biyya Ameerikaatti deebitee sokkite. Lammaan umurii isaa gaafa gaafatan ganna 40 fi 50 gidduu akka jiru himata. Haga har'aa jaalala dhugaa sanaan honni isaa keessaa qabuun hiriyaa isaa yaadachaa fuula isaa yeroo tokko seeqaa yeroo tokko bu'aa jireenya isaa daandii jala dhaabbachuun dabarsaa jira. Essa jirta maaloo kootu na wal'aan. Jaalalli isaa jalqabaa kun akka lammaan deebi'ee jireenya nama biraa waliin hin jiraanne isa taasiseera. Taasisuu irra darbee dubbiin namaa waliin akka hin dubbanne sammuu isaa keessatti humeera. Lammaan maatii isaa alatti namoota waliin kan inni dubbatu yoo jiraate kantuu yeekantuu hullum nagar kantuu jecha jettu qofaadha. Isin biraa hoo jaalalli dhugaa maal fakkaata? Jaalalli maaliin madaalama? Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaan keenya kudhaama jaalalaa har'aa kana fakkaata ture. Torban qophii biraa nagaa walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.